waan hundumtuu bilchaatee amamu ga'ee keessa jirraay umurri nutti dhiyaateeraay qopheen keenya immoo eessarra jiraay guyyaan firdi isaa ga'eeraay kan namni gatii isaatti argatuuy qophee guutuu yennaan qabanne gaafa seenyullee ija hin jabaatu yeroo waan hundumtuu bilchaatee amamu ga'ee keessa jirraay umurri nutti dhiyaateeraay qopheen keenya immoo eessarra jiraay guyyaan firdi isaa ga'eeraay kan namni gatii isaatti argatuuy qophee guutuu yennaan qabanne gaafa seenyullee ija hin jabaatu sababa ta'eera ufteetti Baabiloon guddittii isheen haadha warra ittitoota fuuraa'ummaa isheerraan kan ka'e taatee iddoo fuuraatu raawwata. Egaa Baabiloon keessa ba'aan yaakaashii takkaan hirmaannetti sababii badiishee fadabuuf eekamsi kwammaa ga'eeraati of qulleessa garboonni waaqaa mi'a Waaqayyoo kan baatanii sokkaa ishee keessaa baqadhaan dhaa'icha isheen akkan dhumdetti. Egaa Baabiloon keessa ba'aa yaakaashii takkaan hirmaannetti sababii badiishee fadabuuf eekamsi kwammaa ga'eeraati of qulleessa garboonni waaqaa mi'a Waaqayyoo kan baatanii sokkaa ishee keessaa baqadhaan dhaa'icha isheen akkan dhumdetti. Namni gubaa kan bineensichaa adda bargataa kan fudhannee ifa fakkeenya isaaf dhaabatu raawwatanii akka ittiin saganne. Namni gurra qabu haa dhaga'u dhugaaf dhiphachuun akka jiru ari'annaan isaarra ga'ee mirgis akka sarbamuuf jiru. Yeroo kana ni barbaadaman obsuun Waaqaaf kan qulla'anii abboommii Waaqa isaanii eeguun amantii Yesuus kan qabanii.